Baayiqannaan jedhama. Safarri dhufe immoo safara Soostanyaa Barriidha. Kan na dhukkuba immoo miila koo kanaaf harka kanan na dhukkuba. Naan ajajamu waggaa 5 guuteera. Danda'een deemu harki koo maqabee waan naan nyaatu. Yeroo dura afaan na kaa'aa turanii amma gin har'a dhufeera adda Waaqayyo na gargaare kunoo nan fayyee harki koos miilli koos na ajajame. Fayyeera amma dhibbatti fayyeera. Bakka namni akka koo dhiphachaa jiru namni akka koo cannaqamaa jiru dhufanii raatanii Waaqayyoon kadhatanii akka fayyaniin hawwaafi. Ameen. Ameen. Koo Qonjiti Galguun jedhama kanan dhufe asuma Buraayyuu Keellaadha. Kanan irraa fayyimmoo ji'a maskaramii ji'a 3ffaa keessadha kan na jammare dhukkubni duddaa kuni mana yaalaa deemee ilaallamee jennaan diskiidha naan jedhanii garuu Waaqayyo immoo amma si'aatuma kanatti na irsaatti na kadhatame kanatti Waaqayyo immoo irraa na fayyise Waaqayyo nusa kana na galateeffatanidha. Asuma waldaa kana booda dhufee guyyaa 3ffaa kooti. Garuu as keessatti geeddarumsa baay'een argee ammoo addumadha. Kanaafuu kanaan dura darbees immoo dhugaan baatoon jedhu yoo nan ga'e dhukkubni kun waan irra jiruuf har'a immoo nan fayyee caalumaa biratti dhugaa ba'uudhaaf ani qopheedha. Fuuldurattis dhugaan ba'a waa'ee waldaa kana baay'ee humni Waaqayyoo hojjechaa jira. Ani narbii yookiin immoo kaanserii jedhameetu hafeera kun ixiifaa jedhu warri kaanii. Bakka ani immoo kana Waaqayyoottan dabarfadhee kennadhee malee mana hakiimiin dhaquu een dhiise amma immoo kun asitti mul'atti dubbatee nan fayyee fayyinni koo kunoo isuma kanarratti dhaabata jechuudha. Kanadha.